Ashama bakkuma jirtanit nageenyi fi jaalalli guddaan isiniif haa ga'u isiniif jedha kabajamtoota hordoftoota keenya akkam nagaanaaf jirtanii ani galan haa ga'u egaa kabajamtoota keenya har'a informationii haran isiniif fide informationii ho'a kaleecha wanti badaa tokko burraayuu irratti godhamee tureeyyu egaa informationii nama gaddisiisu waan ta'eef informationii kana haran isiniif fidee dhufee warreen haga ammaatti maatiinaaf hin taane maatii taataniitoo subscribe share fi like akka guutan isin jedha tolika karaa informationii keenyatti dabarreechuudha egaa kabajamtoota keenya guyyaa kaleessa magaalaa burraayuu keessatti hoteelli nama dhuunfaa tokko jechuudha banamee sirna baniinsa hoteelaa kana irratti abbaa qabeenyaan kan affeeramte yookaan immoo kan affeeraman affeeramte kan deemte weellistuun Hawwii Qananii Dassaaleen beekamaa fi koomediyaan Lijaaridha kan jedhamu deemanii turanii egaa achi keessa Hawwii Qananii stage irratti egaa weellistee booda poolisiin Oromiyaa reebicha ulfaataa irratti raawwatan miidhaa irraan gahanii jiru baay'ee goddaamtee turteeyyuu garuu wanti kun baay'ee kan nama gaddisiisu achumaan karaa hospitaala deemtee amma hospitaala jirti dabalataan garuu raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii federaalawaa yuunifoormii poolisiin Oromiyaa itti uffisanii weellisaa Dassaaleen beekamaa fi koomediyaan Lijaarid mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Burraayuutti huguranii jiru jechuudha bulchanii jiru jechuudha egaa kabajamtoota keenya nu hunduu yeroo ammaa kana jechuudha maaliif akkatti weellistoota keenya kan Hawwii Qananii Dassaaleen beekamaa koomediyaan Lijaarid kan jedhaman sirnaan eebbifamanii sirnaan yaamamanii achirratti wanti akkana wanti badaan kun maaliif akkana ta'a kan jedhamuun kan dabarsuu barbaade wanti kun kan godhame guyyaa kaleessati baay'inaan jechuun istaadiyoomii Burraayuu irratti poolisootaan marfamanii kan eeggaman jechuudha kan akka Dassaaleen beekamaa akkasumas immoo kan akka Lijaarid especially Hawwii Qananiin baay'ee nama gaddisiisti qaamni ishee dhiigaan uwwifamee tureeyyuu kalee galgala wanti kun kan akkana ta'e jechuudha kaleessa garuu hunduu wanta badaa akkanaa kana maaliif akkana goona baay'ee nu gaddeetan tureeyyuu hega yoomitti hunduu walitti qabamnee wal jaalannee jireenya gaarii akkasumas immoo jireenya nageenya ta'e kan jiraachuu qabna haga yoomiti baay'een gadde dhugaa isin jedha garuu warreen YouTube irratti jechuudha isin hunduu informationii kana hin dhageenye ta'a garuu informationii kun akka isiniif darbu jedhitanii egaa kabajamtoota keenya informationii kun informationii haaradha kan nama gaddisiisu waan ta'eef weellistuun Hawwii Qananii baay'een gaddeera waaqni ishee haa maaru hin jedhe egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu baay'een gaddee fi waaqumti ishee haa maaru inni biraalleen warreen akka Dassaaleen beekamaa weellisaan especially koomediyaan Lijaarid kan jedhamu waaqni mana hidhaate isa haa baasu wanti akkana kun gidii baratamee jira Oromiyaa keessatti illee baratamee waaqumti wanta badaa akkanaa kana nurraa oofin jedha egaa kabajamtoota keenya information har'aa kanuma informationii ho'aa ta'e akka argatan